duraan dursee hiree kana harkadhee asirratti isin dura taa'ee bitachuudhaaf warra nanaaf feere hedduudhaaf galateeffadha jechuudha. Lammata guyyaan kun guyyaa guddaadha. Gammachuu fi gadda wal keessaa qaba. Ji'a wabootii kanarratti hirmaachuu kootiifis hedduudhaan gammadaa jechuudha. Ani biyyarraa eegan dhufee torbaan lama kana ji'a jahan achi taa'ee osoo fincilli kun ka'een duraan achi dhaqee jechuudha. San duraas deddeebi'aaf maan ture biyya. Wanni jechuu barbaade duraan dursa waan uummata raayyaa irraa xiqqoo haasawee kaan itti dabruuf jalqaba waan hangaasaan qabxiisan tuqee jecha. Suni uummanni san warra waggaa 400 ol gabroomee Oromoota ta'anii illee gargar ba'eedha. Uummanni san gootota haga ammaan tanaatti warra Oromummaa isaanii hin irraanfatinii garuu Oromoon ni jirtii jedhee shakkii keessaa qabudha. Namni Oromoo naannoo san hin bahu naannoo Tigraay keessa bakka Allamaaxaa jedhamtu jira, Maqalee, Addigiraat kana naannoon isii hundinuu takka maqaa isaanii qabdu. Maqaa Oromooti. Biyyi guutuu waan na dinqisiise. Ani yeroo dhaqu Oromoon ni jirti jedhee dheelee ture yeroo haga tokko harka jee hin darbe. Guutuu biyyaa fi maqaan biyyaa maqaa Oromooti. Wanni hedduu na dinqisiise. Gaafilee isaan gaafadhaneessa uffanni isaanii ammallee marxoo fi gilee qabanii billaa afaan Oromoo haasawanii wanni takkittiin Tigree nurraa fuudhuu dadhabdee uffatamee kana qofaa jira. Ni duunanii dabalamee marxoo ofirraa baafnee uffata keenya ofirraa baafnee uffata keessanii fuudhannuu jennee haga ammaa kana asii geenye. Ijoolleen amata 30 olii afaan Oromoodha. Amata 30 gadi hin beektu. 30 oliidha. Haati isaanii warra biraati. Haala akkasiitiin tamana keessa wajjin ooltus haadha afaan Oromoodha. Ijoollee jalaa badee manni barumsaan jiru amma pooyintii guddaan irratti kana keessa deemaa ture. Manni afaan Oromoon jiru afaan Oromoo barachuu hin danda'anii gaafatanii jennaan gaafanneeti. Naannoon tun duraan iddoo Amaaraa bakka turtee jira. Amaaraa kililii jedhanii amma Tigraay taatee jirti sunillee tuffii keessa afaan Oromoo yoo barbaaddan deemaa warra keessan barbaadan jedhanii jiran. Dhumarratti yogguu xiqqoo Oromoon jiraachuun ifannoo taasisu jedhan. Gowwamanii jiran jechuudha. Eenyummaan isaanii warra dhabamsiisuudhaaf amata meeqa guutuu irratti hojjetamaa turanii hojjetamedha. Naannoo san seenanii riisarchi godhuun hayyamni namaan kennamu Dr. Looko Dhaalittii jedhamtu PhDdha. Isiin Jaapaniis Boorana keessa waggaa 6 teessee fi Oromummaadhaan moggaafamtee loogoon baafamee fi riisarchi godhu afaan irratti jaarsisii immoo Tigraay Maqalee keessatti riisarchi godhaa jira jechuudha. Amma waggaa 6 guutuu falmaa ture jette hayyama argachuudhaaf raayyaa keessa seenee waan kana dalaguuf jechuudha. Waan ani dhokadhee seenee godhe maali? Ani gizee isin akkas naannoo turii rifadhe ta duraati. Namni hedduunis naan jechaa ture fakkeenyaaf sirbaan ani wallise san namni naa barreesse Boruu Barraaqaati. Inni Ijipti jira. Hamma inni qabsoorra ture waggaa kana hunda kontaaktii qabaachaa ture isaa wajjin yeroo dheeraaf. Sirba san kan naa barreesse fi waggaa 6 dura karoora kana baafanne anaaf inni dookumentaariis hojjetee ture na dura jechuudha. Yeroon garas deemutti hin jira jee hin deemin naan jee akka malee taata. So waan natti dhufe haa dhufu sirba kana sababeeffadhee kilipii hojjedha jechuun deeme yeroo deemu jara afaan Amaaraa haasa'u waan kana beekne kilipii sirbaa hojjennaa qofatti warra beekudha. Yeroon isaan gaafii gaafadhu maali jennaan hedduun dinqisiifadhaa jira kanaan afaan Oromootu ni beekatin seene yaadannummaa fi qabadhaa jechaa jechuun maaliif akka waliin ba'an. Ijoolleen achi turte erga nuti deemne booda walitti hidhamee jira. Akkamitti seenuu danda'anii bakka kana ja'amanii. Ijoolleen san booda
erga kun akkana ta'e hamma dhumatti fiixa baanaa jaanii warra mormoo ta'an jechuudha ijoolleen gurupiin achi jirtu. Erga nuti waan kan hojjannee deemne Finfinnee toora nama 12-13 dhufee achirraa yeroo duraatiif kan Finfinneen arginu jechuudha. Erga deebi'an guyyaa deebi'an baadiyyaaleen naannoo hanga takka guyyaa tokkotti nama 400 bahe Oromoota raayyaa walgahii ta'anii kanarratti haasawanii jechuudha. Hagaammaatti quunnamtii qabna karaa addaatiin gaaffii Oromummaatii fi afaan Oromoo irratti hiriira baanee mirga keenya kabachiisuudhaaf qophaa'aa jirraa jechaa jira jechuudha malee raayyaa. Kanarratti saampunii xiqqoodhaatu gadhiifame malee guututti yaada isaanii waan Tigireen isaan gootee akka isaan itti cunqurfaman fedha isaanii hunda waan haasawameetu godhamee jira. Guututti dookumantarii kana hojjannee waan sa'a 2 deema biyya hundatti akka raabsamee galiin isaa qeerroof ta'utti pilaana baafachaa jira jechuudha. Itti aansuudhaaf wanni jedhu akka biyyaatti biyya keessa namni yeroo biyya keessa jiru hin beekne jiru yeroo ammaan tanaa hedduun haasa'u garuu yoo keessa dheeyxanii agartan onnee amma qabdanii tanaa ol isinii fida'anteeti du'allee sodaatan. Ijoolleen san du'an sodaatu. Ijoolleen Oromoota biyya jirtu barataan bilisummaa finnaan nuti du'aa namni tokko yoo hoggu 3 du'ee bilisummaa fiduu dandeenya hoggu 10 du'aa jetti barataan Oromoodhaan. Biyya qophii sangoonu galma Finfinnee san keessatti namni durarraa haga dhumatti guute san barataa Oromooti. Ijoolleen san jechuudha. Hagam takka waan Oromoo fardeeffatanii Oromummaa kanarratti falmii guddaa fi qabsoo guddaa gaggeeffamuu qabaa irratti amananii waan bakka dhimma Oromoo ta'erraa takka naaf ijoollee ni dhufti jechuudha. Kanaafuu hamilee addaa anaafuu naaf ida'aman. Ani yeroon achi jiru amma namni achi du'a sodaataame anasittiin du'a sodaadha biyyatti du'a sodaadha. Fuulduraan isinii ta'a. Yeroo kanarratti hogguu waan asitti darbu eegan achi dhufe asitti argu. Lubbuu ka'iitii deemu eessatti hidhadhee ajjeesee du'uu danda'a jedhee faayyaadha. Dhugaan isinii hima. Ijoollee lamaan qabaa ijoolleen biyya guddatte tokko yuunivarsiitii amma kana dhumarratti deema tokko qofaa karoorfachuu jira. Yoo Oromiyaan hin bilisoomne hagasitti ani mucaa biyya kana madaa bakka itti godhee deemee hidhadhee loluudhaaf qophiidhaan jira jechuudha. Namni Oromoo biyya kana jiru as teenyee dhugaadhaan hogguu rakkoon takka dhufte hiriira bahuutti takkaffaadha nuti. Hiriira bahuu osoo ta'in lubbuu halluu namaaf fakkeenya taanee barsiisuu waan qabnuuf yoo namni deemee bakka qabsoon itti gaggeeffamtutti akka balantareetti qawwee dha'uu qofaa miti kan ogummaa haakimaa qabu uummata modoo wallaaluunis da'ee achitti qabsoodha. Isinii galee yoo waan akkasii namni godhuudhaaf ifittaniin ani akka dubartiitti ta'ee fakkeenya dhiiraafis ta'uudhaaf deemuuf qophaa'utti jira amantamuun ibsanuu jechuudha. Kanaafuu dadhabinni biyya keessa jiru biyya kana keessa jiru jechuudha. Namni biyya dhaqee dhufe hogguu asitti namni wal qoodee waan biraa haasa'u amma gisee dhagayaan amata 20 as jira olmos ni qaanfata. Baatii jaha waa hedduu na barsiiste. Maaliif guyyaa rabbii waan argitu waan ta'eef nama du'us ni argita nama dhoowwus ni argita. Haa qofeen ooyitee asiin akkanaan ta'e akkan hogguu taa'ee namni jimaas haa qabu maal haa ta'u wanni haasa'amu kanuma. Biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa Oromoo uummata Oromoo irratti fidaa jiru biyya kamuu waan jiru irratti hin fakkaatu. Verbaalii haa ta'u arrabaanis tumiinsaanis jireenyaanis karaa hundaan namni cunqurfamaa jiru uummata Oromooti. Barataan Oromoo akka kophaatti cunqurfamaa irra gahaa jirutu jira. Takkaffaa. Haa ta'u immoo uummanni mootummaan kun osoo beekin nu fayyada jedhanii waan nuti godhan tokkoon arge. Maal isaan? Yuunivarsiitiilee biyyaa keessa hunda nama adda addaa faayan. Fakkeenyaaf hiriira amma ijoolleen gisee baatu. Yuunivarsiitii Adaamaa keessa amata kana nama 17,000 fi akkana barachaa jiru barataan.
Sankeessa tooraan kuma afurii kuma shaniiti barataan Oromoo kaan warreen biraati warra Oromooti. Biyya hunda keessa Harargee fuudhanii Maqalee ergan Wallaggaa fuudhaniiti biyya biraatti ergan kutaa adda addaa keessa jechuudha. Erganiiti walitti laaqanii meejara isaan hin feene waan ati jaalattu takka barattu biyya dandeettii ati waan biraa jechuudha. Tokkoffaa kun namni waan baratu waan jaalatu yoo barate successful ta'a. Biyya kanatti ijoollee osoo ati ilmoo kee doktara ta'uu ati hawwituuti jechuudha. Lakki barsiisaa ta'uu fedhaa faayitarii ta'uu fedha. Sanumarratti jajjabeessa maali waan fedhu qofaan galma ga'uu danda'an nama akka barnoota jibbanii kan isaa ba'ani waan isaan silaa hin feene faadhatti maddabaman biyya isaan fedhan filanii fi akkasumaanuu ijoolleen Oromoo injifattee barnoota hundatti qabxii gaggaarii tafiitu ijoollee Oromoo ta'an biyya keessatti jechuudha. Yeroo ijoollee sabaaf sablammoota biraa ijoollee Oromoodhaa ol godhanii yuunivarsiitii takka keessa guutan yeroo hiriirri akkanatti boru yoo kun 17 Adaamaa keessatti barataa yuunivarsiitii sanii Oromoo ta'e Adaamaan ni guutti jechuudha hiriira sanii. Amma teenyanii baatii walirraan ni hafa irraa dhiqaataa deemu. Akkasuma kun bu'aa nuu qabdu wanni jeef bu'aa nuu qabaattee tokkoffaa hogguu ijoollee bakka adda addaati walitti fidan. Ijoollee kutaa 10 hundi yuunivarsiitii takka keessa ni argita. Kutaa 10 ijoolleen tun wal baratti. Waliif hadootu dur maaltu jira kutaa wal qoodu jira dhugaa dubbannaa. Kutaa wal qoodu jira. Amma biyya keessatti hundinuu walitti makamanii waan barataniif tokkoffaa loqonni afaan Oromoo biyya jiddu gala ta'ee hogguu ijoollee wajji ooltu kamtu mataafanii hin beektu. Waliin siin gaafatan tokkummaa uume jechuudha. Waliin haasawni uume osoo hin beekanii. Nutis biyya kanatti akkas ta'uu qabna. Akka isaanii tokkummaa ka'uudhaaf wal qooduu qabuu dhaabbatuu qaba. Nurraa eegalee jechuudha. Itti aansuudhaan dhaabni Oromoo kamuu ka adda addaati Oromoof qabsoolee Oromoo bilisoomsine ta'u tokko ta'uun dirqama. Sababoonni jechuun ilmaan Oromoodha hawaasni Oromoo nama adda ba'e hunda ati akkas jechuu osoo hin ta'in dirqamaan walitti deebisnee kaayoo jalqaba qabsaa'onni Oromoo lafa kaa'an haala sanii yoo qabsaa'an qofa bilisummaa dhufti beekuu qaban ni beekanis akka daranuu yaadanii akkas ta'an goosisuu kan qabu nuti tokkummaa uumamuu qaba akka qeeroo jechuudha. Fakkeenya ta'uu qabdi ijoollee qeeroo jechuudha. Ijoolleen tun daa'imarraa eegalee dhumaa jiran fakkeenyaaf ani haadha mucaa kiyya haga irraatti akka itti wabaanii magaalarraa waa bitanii beeku dukkaanatti haala kanarraa aannan takkaa ergadhee beeku. Maaliif hedduu jaalladha ilmooti waan ufaana fakkaata haati hundi akkasi waan fakkaatuuf ergeen beeku jechuudha. Haati biyyaatis akkasuma isinii galee yeroo ilmoo isii dhawu ilma kiyya ta'ee jettee dura dhaabbattee isii dhawaniiti mucaan dhawamee haakima dhaqee achitti du'ee obboleessi isaa ka biraa immoo gumaa kana kafalatee osoo beeku inninis ta'ee guyyaa takkatti ilmaan lama du'anii haati duute. Ana yoo taatee mucaa kiyya kanii dukkaana erguun qusadhe kana akkasuma jechuun ilmooti jechuudha. Sinii galee ara isaan yaadannee bakka isaanii nuti akka isaaniitti as jirraa yoo hin duunellee lubbuu teenya karaa gargaarsaan maallaqaan haga dandeenyuun mootummaa adda addaa duratti iyyachuudhaan dhaamsa dabarsuun nurratti dirqama jechuudha. Dirqama guddaadha jechuudha. Kana itti himuu qabnaa wal qoqqooduu dhaabuu qabnaa ijoolleen tun gargaarsa guddaa fiti. Nama isaan gargaaru hin qabanii maallaqa nama adda addaa keessaan walitti bu'eetti haakima gisee dhaqanii saniin wallaanamaa jiranii yeroo ammaan kanaaf maallaqa feetii ifiifuu lolanii biyyanii buqqisan. Kuni ifa waan ta'eef mootummaa yeroo ammaan kanaa keessatti wanni sodaatu. Amma hanga boodarraachi ture kana waajjira keessa naan tokko jiru yoo dhugaa feetan. Hundinuu biyya adda addaa jiran. Ijoollee dhuunfaa wal qabbeeyyuu jira ijoollee biyya ta'e nyaataan hojjettoota
maali boo jenna barnamuu yaa'ee jira haga wanni kun qabbanaa'u nuti gisee biyya keessa deemnu hin sodaatu akkuma normaala yeroo duraanii deemna kan namni isaan hin beekne waan namni hundi isaan beeku isaan shakkiirraa sodaarraa kan ta'e nama bira darbu hundi akkana laalaa deeman warri mootummaaf hojjetu habtu na dhawaa manaan bahan biyya alaa dhihoo fi ilaalcha nuti hunda jira jechuudha ammaan kana hojjettoonni oofishaalli hundinuu baqatanii jiranii jechuudha. Uummanni mootummaan biyyaa hagam takka akka uummata tuffate yoo agartan achumatti agartan. Tuffii isaan uummata Oromoodhaan tuffatan. Uummanni OPDO hoo ifiifuu hidhaa keessa jiran. Sodaa ajaa'ibaa keessa jiran wanni takka wanni isaan jaalonni taasisu jirtu biyya keessatti. Akkuma amma fakkeenya arginetti waa'ee maastar pilaan irratti hogguu itti gadhiifame dabarsuu malee wanni godhuu danda'an mataa isaaniitti hin jiru kana isaanuu ni beekan jechuudha. Soogaafi uummata Oromoo ijoolleedhaan maastar pilaanii qofa akka ta'een ammaan kana ifa namuu ni beeka. Gumaa ijoollee dhumtee eenyummaa fi abbaa biyyummaa kan hunda qabatee waan ta'eef jecha kana deebisuu danda'u uummatuma TPLF'n malee OPDOs miti kana nutitu qabsoodhaan fidachuu danda'a kafalachuu danda'a gaafiinis wanti kun hin ta'u irratti qabsoolee waan kana harka keenya deeffachuu dhiiga Oromoo haganna qabe ol qabuu danda'udha qabnaa jechuudha. Maaliif ta'e hin sodaatina ijoolleen hin sodaatu. Takkaffaa gaafa calanqoo lola calanqootiif aanoleef dhiirri akkasii ganna qabeetti osoo meeshaa hin qabne jarri kaan meeshaa ammayyaatiin lola akkasumaanuu cabsan jechuudha. Wanni amma ittiin cabsineef hin jirtu. Qawwee malees onnee qabaattee sodaa qabaannaan meeshaan harkaa qabdu hundi qawwee ni taati. Namni Oromoo miliyoonni dhibbu kun harkuma qullaa guyyaa takka lafaa ka'ee biyya jiru yoo akka itti deeme makiinaa agaasii san hunda iftuu malee deebisa. Saniifuu kaka'umsa guddaa goruudha qabnaa jechuudha. Gaafani eegala achirraa gaddiibee karaa calanqoo deematti manguddoota tokko ta'a. Gaarreen hedduu jira maqaa qaban. Achirratti komaandara adda addaa jira warra lolchiisaa ture maqaa qaban. Dubartii jira ta waraana mataa isii qabdu. Caaltuu jaa'inni isii waraana 40 qabdu. Boodara dhufee amantichi duubarraa morma isii kan muree darbee lolchiisituudha. Gara qeerransaatu jira akkas himuu ture jaarsi kun laga tokkoon argee baga jaaniin maqaan isaa baga laga kana. Laga kana ammaa baga jettan jennaan umarratti gaafa Oromoon guyyatti qubni meeqa dhume jedhe. Dhiini wal darbeeti galaana ta'ee laga kana keessa wal darbaa deemaa ture jedhe. Dhiini ilmaan Oromoo yeroo isaan gara galanii ilaalanitti manguddoon baga jaaniin jedhe. Hayduuma dhiini nama akkasitti yaa'u akkamitti baga jettan jennaan yoo dhiini kun akkanatti gadi hin naqamin bilisummaan isin dhuftuun isin mo'annu dhiiga kanaatu akka itti fufnu nu godhee jedhe jechuudha. Kanaafuu dhiigni ilmaan Oromoo amma gannaqamaa jiru warri hidhamaa jirus kunuuti qabsoo itti fufuudhaaf hamilee cimaadha fidanii akka isaan gadhiifaman itti fufna isaan if gannanii itti jiranii nuti immoo gadda qofa osoo hin ta'in nutis akka isaanitti karaa barbaadannee qabsoo itti fufuudha qabna cinaa dhaabbachuudha qabna. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu dhiifama isinitti hin dheeresse. Amma xiqqoo booda qophii adda addaatiin wal jaaree itti fufuudhaaf deemna. Biyyoota naannoo Kanaadaa fi ilaa bakka biraatti illee jechuudha. Gumaacha gargaarsa waan kanaa buusuudhaaf barattoota gargaaruudhaaf kanaafuu akka quba qabaatan nu cinaa dhaabbattan haga dhumaatti ani bakkaan jirutti bakka qophiin sun jirtu hunda hordofee wajjin dalaguudhaaf qophiidha. Dokumentari gumaaf qophiidha. Isinis abdii kumatinaa galatuumaan isin jedha.